Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo isaa kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Anna'imaa Umarii. Aanaalee godina Baalee fi Baalee Bahaa tokko keessatti hongeen sababa hanqina roobaatiin mudate gara beelaa hordofsiisuun lubbuu namaa gaaga'utti ce'eeti jira. Aanaalee Harannaa, Bulluq, Madda Walaabuu, Gurraa Dhaamolee fi Sawweenaatti rakkoon kun akkaan hammaatee jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork beela mudateen keessumaa daa'imman hubaatii cimaaf saaxilamanii jiraachuu ibsani. Godina Harargee lixaa aanaa Burqaa Dhintuuttis hongee mudateen horiin dhumaa jiraachuu midhaan ooyiruu irratti hafuu fi haalli jiru egeree hawaasichaaf yaaddoo jabaa ta'ee jiraachuu odeessi garasii arganne ni mul'isa. Beellii fi hongeen kutaalee Oromiyaa garagaraatti babal'achuun balaa cimaa hordofsiisaa jiru kanaan wal qabate Gujii aanaa Sabbaa Boruuttis haati beelaan duutee daa'imni wayita reeffa haadha ishii hootu arguun oduu hoodaa tibbana dhageenyedha. Lixa Oromiyaatti daandiin magaalotaa fi aanaalee wal qunnamsiisan manca'uun hawaasni rakkoo guddaa keessa jiraachuun himame. Qaama daandii guddicha Finfinnee Asoosaa kan ta'e daandiin Maqanajjoo bakka garagaraatti ciccitee imala danqee jiraachuu himu jiraattonni. Daandiin Maqanajjoo hanga Asoosaatti fuulla'u kun duraanis bifa qulqullina qabuun hin hojjetamne kan jiran jiraattonni yeroo ammaa immoo suphaa dhabuun ganna dandamachuu dadhabe sadarkaa guutumaan guututti tajaajilaan ala ta'urra gahee jiraachuu himani. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaatti daandiin magaalaa Naqamteerraa gara aanaa Giddaa Ayyaanaatti geessu manca'ee hawaasni rakkoo jabaa keessa jiraachuu himameeti jira. Daandii kana gara asfaaltiitti guddisuuf waggaa 10 dura sochiin eegalamus hawaasni karaa eegaa hafee jira kan jiran dhalattoonni naannoo ummanni bona dhukkeedhaan ganna dhoqqeedhaan rakkachaa jira jechuun ibsani. Daandiin kun aanaalee godinichaa gama kaabaan jiran hedduu magaalaa waliin kan wal qunnamsiisu ta'us qaamni dhimmi ilaallaturraa xiyyeeffannoo hin arganne jaani. Keessumaa yeroon kun waqtii gannaa ta'uun wal qabatee rakkoo daandii kutaalee Oromiyaa garagaraa bal'inaan mudataati jira. Waraanni mootummaa godina Shawaa lixaa aanaa Dirree Incinneetti qe'ee ayyaantuu ibiddaan gube. Ganda Anfinjoo Dagaa bakka addaa Roggee Jaamtutti torbaan dabre keessa galmoota ayyaantuu qabeenya loonii akkasumas midhaan qe'een kun qabdu walumatti horataalee qe'een kun qabdu ibidda itti qabsiisuun barbadeessee jiraattonni. Humni mootummaan bobbaasu kun asiin duras godina Shawaa Bahaa aanaa Bosat keessatti qe'ee ayyaantuu bifa kanaan barbadeessuun isaa ni yaadatama. Godina Jimmaa aanaalee garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun dararaan uummata nagaarra gahaa jiru akkaan hammaatee jiraachuu jiraattonni himani. Aanaalee Mannaa, Limmuu, Saqqaa fi Qarsaa ja'aman iddoowwan hidhaa fi dararaan qaama mootummaatiin itti hammaatu keessaa tokko ta'utu eerame. Uummanni godina Jimmaa dhiibbaa guddaa jala jiraa kan jiran maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kunis dabballoonni sirnichaa Jimmii bakka dhaloota muummicha ministeeraa waan ta'eef sochiin siyaasaa adeemsa mootummaarraa adda ta'e kamiyyuu godinicha keessaa dhaga'amuu hin qabu jechuun addatti irratti hojjechaa turuu irraa kan madduudha jaani. Wanti Oromiyaaf hin taane Jimmaaf hin ta'u, wanti Oromoo kutaa biraaf hin taane Oromoo godina Jimmaaf hin ta'u kan jiran qeerroon godina Jimmaa falmaan Oromoo akka waliigalaatti sirna isaaf hin taane irratti taasisu bakka marattuu jabaachuu qabaa jechuun dhaamaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waboon akka jeetti Cibraan Nadhii Gammadaa Buttaan Heeban Arsii godina Arsii aanaa Muneessaa ganda Heeban Laaqichaatti humnoota mootummaa sakattaaf bobba'an irratti tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii fudhatameen loltoota mootummaa irra miidhaan gahuu waboon eeree meeshaalee waraanaa garagaraas booji'uu himeeti jira. Waboon qabsoo taasisuu kutaalee Oromiyaa maratti cimsee itti fufuu ibsee uummannis tumsa isaa akka jabeessu dhaamsa dabarseeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtanii gama kiyyaan nagaatti isinii jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanneen hafan daawwadha.